Gabrumaan dalamtee baanta boolamtee biiti teenya nututti yaana eenyurratti ajanna nu yaamti arras daranii jitee gabrumaan dalamtee baanta boolamtee biiti teenya nututti yaana eenyurratti ajanna binayyiitu gorsee hidhannoon dhugoomsee diina keenyaaf tumsee nu gabroonfachiisee calankoo aanolee dhiiga dhangalaasan himamee qaba. Yoo akkam jirtu nagaa keessanii jirraa aga sanatti sheer taaf nu godhaa isiniin jenna hiriyoota keessanis waamaa irratti affeera sagantaa keenya ni eegalla jechuudha. Mafnaaniif kan birdaalchisan mirginu mulqamee maqaan nu hakamee falmata dhabnaa kan birdabalamee falmata dhabnaa kan birdabalamee ijoollee ayyaa nu wayyaa walii hirkannaa waliin bareennaa waliin milkoofnaa ijoollee ayyaa wal nuuf wayyaa walii hirkannaa waliin bareennaa waliin milkoofnaa ammaarraa gargar wal goonee wawwaaliitti beeynan guddannee ammaarraa gargar wal goonee wawwaaliitti beeynan guddannee. Yooyyaa akkam jirtu sagaleen keessanitti hin dhaga'amne hin dhaga'ama jedhaan barreessaa hin dhaga'amte immoo sagalee kiyyaa isiniin guddisa. Ini dhagahama. Tole ni haasaa aga sanatti haga namni irra galutti nama jalatti waama isiniin jedhe sagantaan akka jaalu qabuu fi ammoo jaalgalmoo irra isiniin galchaa haga sanatti immoo haga namoonni dhufanii haga takka irratti argamanitti immoo obsaan dhaggeeffadhaa sirba isiniin affeera jechuudha. فوتبول باستا دجاج الشهية بالفرن.
darani jite gabrumanda lamte bande bolamte biti tenya nututiana enyurata ganna nuyanti arras darani jite gabrumanda lamte bande bolamte biti tenya nututiana enyurata ganna minayitu gorse hidanno dugomse dina kenya tumse nukabro fatise sadanko anole igadangalasan imame kamafnani kambirdachisan mirginu mulkame makanu hakame falmata damna kambir dabalame falmata damna kambir dabalame jole ayya wallu ayya walirkanna walimbarina walimilkofna jole ayya wallu ayya walirkanna walimbarina walimilkofna amara gargar walgoni wawalisi bainan gudalni amara gargar walgoni wawalisi bainan gudalni dinapole wala halula wala jefne dinapole ifumane firretina firrehubani dinapole wala halula wala jefne dinapole ifumane firretina firrehubani dabromu mannatu afilanne tani fitille takala senne ina dabtuna lubun kusannu berga khanyate dinan dabu porta maleka dolam bekhani ni halilla rasa sumani ni halilla rasa sumani kabromu mannatu afilanne baga nagaan duftanii warreen duftanii warraa kanillee irraa sheerii godhaafiti akka isaan irra galan ijoollee baay'eetu deegaa jira. Sa'aatiin kun xiqqoo akka hojii ta'e hin beekama. Garuu ijoolleen irratti hirmaatan hin jiru waan ta'eef sana haga sanitti sheerii godhaaf akka sagantaan jalqabamee jira jechuudha. Yoo yaa jaalgalmoo baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eeddanii jenni. Ayyee akkamatti nagaadha. Tani fitille takala senne ina dabtuna lubun kusannu berga khanyate dinan dabu porta malesa dolam bekhani ni halilla rasa sumani ni halilla rasa sumani iyo irkano gatsana ro muhammadu ati nawarum badubati jaedi siabdate badagawo mina iyate kabenya ya alamana kabenyi ko mulatu ya kanang koda nararkatu beitu galgala ganamas nahan katem beitu kanarana fiadu natti bakayfate arrata gotanis buaganna sente arrahamenyike ibanna mulate badinake hori
Qabeenyaan guurtee sareenatti galtee badinaan kee horii qabeenyaan guurtee sareenatti galtee. Haye ni dubbannaa aga tokko namni xiqqoo irraa haaseenu sagantaa kanarratti so namni baay'ee waan jiruuf hin dubbannaa aga sanatti immoo isin sheer irratti godhaa isiniin jedha keessootinis ta'e yoggaa namni irra galu immoo hin haasofna rakkoon hin jirtu.
Yoo ija jaalgalma abbaa kana gaan dhuftee masara deebiidhaan. Ayyee bagnagaan na eddee milaalaa warri teettanii nu caqasuu jirtanillee bagnagaan nu eddanii jedha. Ayyee jaalgalmoo ammas bagana gaan dhuftee warreen si dhaggeeffatanis ta'e warreen si hordofan hundi namni hundi si beeka jedhee yaada kan si hin beekne wajjinis wal nu barme. Ayyee waan dassaa milaalaa heenna galatoomii duraan dursee hoogganoota fi qondaalota waraan bilisummaa Oromoo akkasumas miseensota waraan bilisummaa Oromoo uummati bal'aanii Oromoo fi Oromiyaa biyya keessaa fi biyya alaa jirtan martinuu bagaa bar moofaa bar 2022 bar jajjabaa bar dukkanaa bar amaa lubbuun ilmi namaa lubbuu bineensaan qattee ilmi namaa billaan gorraam keessa ilmi namaa ibiddaan gubat keessa dabartanii bar 2023 seentanii saniin jedha
barikum lamaaf diddami sadiilleni bar milkii bar bilisummaa fi walabummaa hawwiin kennitti nuuf dhugoomtu aanuu ta'uutii isaniin jedha. Ayyee jaalgalmoo guddoo galatoomii atis bara hamtuu sana keessa dabartee jaallan kee wajjin aarsaa gurguddaa kaffaltee saba Oromoo farras jiraattee argamuu keetii barri kun bara haara bara injifannoo bara milkii hunduma keenyaaf jaallan warreen jiraniif illee haa ta'u siin jedha. Jedh walumaan nuuf haa ta'u. Jaalgalmoo ati gaazexeessituudhas walaleessituudhas sagalee uummata Oromootis qawwee Oromootis mee jaalgalmoo siidhaaf fakkeenya guddaa kan ta'e kana jabaattee cimtee hojjettu eenyu si dabalchuu fakkeenya guddaa eenyurraa fudhattee yeroo kana hundaammoo akkamiin argachuu dandeessaa dirree qabsoo sana keessa teessee afaan rasaasaarraa afaan diroonirraa sana hundaa keessatti gaazexeessuunis ta'ee uummata kana dheebuunis afaan qawweetiin sagalee ta'uunis walaleessuunis haala kam keessattuu akkam yeroon kun si mijaa'e akkasitti ta'uu yookiin walqixasii ta'e. Ayyee milaala gaafii guddoo dansaatii maanta fakkeenni sii ta'ee waan jettee fi fakkeenya kanuu ta'ee dhufee akka Oromoottiyyu qabsoo kalee abaaboo fi abbootiin keen dhaaltee godhaa agarraa gad dhufteettiyyu manaa nu baase warraa fakkeenni nu ta'ee warraa didda agarsiisee akka nu dinnuullee nu taasise didda gabrummaan nu baase bilisummaaf baanee falmachuuf baanee dirree qabsoo keessatti ammoo akkuma dhukaastee loluun illee jiru qabsoo gad dhufte callaa yookaan dhukaas qofa odoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo dandeettii adda addaa qaba namni kamiyyuu akkuma biyyee taa'ee kaan baratee kaan barsiisaa kaan hojii adda addaa qabu namni cuftinuu qaamuma hawaasaa keessaa dhufu waan taateef hojii guddaa dandeettii mataa isaa qaba. Akkasuma dirree qabsoo irraatti illee lolu qofa odoo hin taane dandeettii kalee qa'eef mankee hin keettette qabdu waraan bilisummaa Oromoo illee keettette wanni hojjechuufillee dubbachuufillee sidaangeessa tokkollee hin jiru haal carraa argatta kamiittiyyu dirqam qabsoo kara danda'uun lubbuu gumaachee bahee lubbuu biraatti ammoo waan danda'u qaama qalbiin hojjechuu danda'a kamiyyuu in hojjedhaa jedhee yeroo qabarraatti taa'ee jaallan kiyyoliin yeroon hin danda'amti jechuun wanni kamiyyuu ati ofiif fuutennaani wanni si hin danda'amne hin jirtu hojiin akkamii haalli akkamii yoo jiraateyyuu itti amantee baatu waan taateef lubbuullee taanaan agasuma irraa kennitaa hojii qabsoo irraatti wanni si danqan jirtu jechuudha as keettee hojjechuulleen wanni cuftinuyyuu hojii qabsoo waan taateef wanni namaatti ulfaata dhibiin hin jirtu jechuu barbaadetti agun barbaaddetti hojjechuu dandeetti yeroo xiqqoo guyyaa keessa sa'aatii tokko yoo argatte sa'aatii tokkaan argatte teettee dabarsuu irraa kaan taphattee dabarsuu irraa hojii qabsoo kabiraa dhaattutti hojjechuu hin dandeettaa jechuu fedheeti. Ayyeen jaalgalma guddoo galatoomi gaaffeen ittaanu mee jaalgalmoo yeroo ammaa kanatti haalli kaleessa ture yookiin haalli waggaa lamaa dursa turee fi haalli uummanni Oromoo irra keessa jiruu fi haalli waraanni keenya yeroo ammaa kana keessa jiru wal qabsiisee akka keetti haala yeroo ammaa kana irratti yoo dubbatte yoo ilaalte maal sitti fakkaatame haala amma deemaa jiru uummatas gidduu ta'e waraana keenyattis gidduu ta'e inni guddeessi immoo ati keessa ooltaa waan keessa ooltu waa hedduu argitaa waa hedduu ni hubattaa uummata sana wajjin ibsitutti aanee jira mee sanarra hagam akka dhugaa jiru sana ifaanuu godhime jijjiiramni sana gidduu jiru akkam akka jiru uummanni Oromoo kaka'umsiisaa hagammaatti akkam akka ta'ee jiru sana gidduutti. Ayyee waan dassaa egaa uummati Oromoo akkuma beekamu silaayyuu gabrummaan waan har'aatiniti jaarraa tokko olii fi gabrummaa baatee jiraachuu jira baatee jiraachuu jir callaa odoo hin taane falmachaa du'aa wareegaa irratti agardhaa qabsoosaa iticha armaan ga'e haalli amma Oromoof Oromiyaa kee jirtu haalli qabsoon Oromoo kee jirtu gam tokkoon gaarii gam tokkoon ammoo haalli yeroo ammaa diinii haduraa caalayyuu gabrummaa aga dabro Oromoon dabarsi caalaa yeroon ammaan tan Oromoon kee jiru kun yeroo ulfaattu duulli kallattii adda addaatiin Oromiyaa olla isii irraa kaasaa gam kaan mootummaan anisan bulchee uummata Oromoo xiyyaaraaf lafoon rukutaa
عالما صدركا لبون نما أك jalqabirraatti akka bineensatiiniti dhalli namaa billaan gorraamu jirti Oromiyaani dirree waraanaa dirree lolaa dirree dhiigaa Oromiyaan sila badhaatuni Oromoo fi biyyoota ollaa irraaftee addunyaayyu badhaasa fi qabeennisii guddaa han laachuu dandeettu ardha qabeennisii haysiin qabdirraatti ummati Oromoo saamamee irraa buqqa'uu jira irjiraachuu dadhabee irraa tobba'uu jira aalama kee jirtu jechuudha. Oromiyaan jiitu badhaatu jedhan kaani Oromiyaan dirree lolaa fi dirree ibiddaa qoftaate argamuu jirti. Kanaafiyyuu ka gama qabsoo Oromootiin ammoo uummati Oromoo osoo aalummaan akkasii kunis mudatu osoo rakkoo jajjabdu keessummeessu osoo lolii lafoof xiyyaara irraa ka'u uummati Oromoo jabaatee arra sadarkaa qabsoon isaa finiintee galmi bilisummaa dhaqqabuuf qarqarii xiqqoon tokko qofaa ga'eef irreejaa jechuudha. Alkamiyyuu keessummeessaa dararaa fi roorroon bifkamiitiyyuu haa gabroonfataan irraa ta'u uummata kan jilbeeffachiisuu hin dadhabne hin jilbeeffachiifne harki laanne ardhaa sadarkaa ga'ee dhuma bilisummaa isaatiyyuu fidachuuf harkaatti waanum diqqoo tafe jechuudha. Gam waraan bilisummaa Oromooti wanni jira waraani bilisummaa Oromoo waggoota afran amma kara nagaa jedhanii bar 2018 keessaa dhaabdii durii waraan kan hooggantu galtee waraani kulleen gami tokko irraa gane eegii ammoo afee aaboo woboon bosonaatti afee yoo Oromoo bilisummaan barbaanneyyuu binees bosonaa bilisoomsaa sadarkaa irraatti waraani bilisummaa Oromoo gaafin kaleen ni gaafachaa tuleelleen gaafi abbaa biyyummaati mirgiiree uummata Oromoo mirgiiree murteeffannaa kabajamuuf qaba. Oromoon biyyisaa irratti abba ta'uu qaba. Gaafin sossobaaf yookaan gaafin yeroo Oromoo furmaatiin fiddu gaafi buuraa eegi halee ahaahuuf abaaboon keenya itti dhababuun jirtirraa haase uummati Oromoo gaafachuu jiru. Gaafi abba biyyummaa Oromiyaa duri Oromoon jiraachaa tur kaar afaan qawweetiin alagaan dhabee jirkan deebisuufi deebii sirna argachuu qabaa haedhu waraani gami tokko irraa didee hafe. Eegas ammoo gaafas waraan kana duulii akkumsiin jedhe duul lafoo duul xiyyaara kallattii adda addaatiin waraan kan dhabamsiisuuf beelessanii dhabamsiisuuf karaa maallaqaatiin gam lolaatiin humni waraanaa guddaa itti bobbaasuun kallattii hedduun duulii irraa taatu. Duul sun cufa dandamatee waraani bilisummaa Oromoo akka urjii samii ta'ee jechuudha. Kallattii maraatti kaaba kibbaa baaf dhiyaatti gar cufaatti leenjifatee umna halee in cabsidhan edhanii yaadaniiniti arra impaayiritti iyyuu cabsee sadarkaa butuchee galmisaa ga'uuf wanni diqqoon tokko afteef irga'ee jira jechuudha. Kun ammoo hata'eeni jabinni uummata Oromoo warkalee cichee kaayoo irraatti hafee fi jaallan kalee cichitee kaayoo ganamaa gadi hin dhiibnettee bosonaatti hafteeni sadarkaa hanga'ee jechuudha. Kanaafiyyuu albareedaa jirra gama waraanatiin alguddoo dansaa jirra gama nyaapatiin ammoo duuli silaayyuu nyaaphii keennin aga bututee aga dhufanii masaraa mootummaan sunuu masarumaayyuu gaanii irraa dhukaasanii yookaan keessaa fuudhini mootummaan afaan qawweetiin qabate afaan qawwee malee gadi lakkisuu abdiilleen kutatu waan taateef falmii jibbaataa gubbaa jira. Karammoo waraani bilisummaa Oromooleen kallattii jirmaraaniyyuu jajjabaatee loluu jira. Injifannoo takka argamtee hin beeknetti waggaa xiqqoo han keessatti argame waggaa xiqqoonitiyyuu ji'oota muraas eegiin lola waggaa dabre keessa lol gugurdaa maqaa goototaatiin moggaafatee imal sun jalqabee haasee agarri imal finfinneedhe godhuu jirutti injifannoo addaa takka seena qabsoo Oromoo keessatti ta'e hin beekne injifannoo gugurdaa magaalota Oromiyaa godina aanaa ganda kaasee duri waraan bilisummaa Oromoo waan hedduu danqaa ture. Irbaayyinnaa waraani bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa qof ture. Sababa aal uummata Oromoo kee jiruun aal sochii diinatiin ta'e zoonii kibbaa qof ture. Ardha ammoo zoonii kibbaa darbee handhuura Oromiyaa Finfinnee jalaatti magaala addaa naannawa Finfinneetiyyuu rukutuu jira. Godinaalee magaalota gugurdoo rukutuu jira. Waraani bilisummaa Oromoo sadarkaa hin dhabamaa jedhanii eeganiiniti sadarkaa dhabamsiisaa yaaddessaa humni nyaaphat ta'ee jira jechuudha. Kunini jabinna waraan bilisummaa Oromootii fi jabinna uummata Oromoo warkaayoo irraa cichee daandii sirrii waraan bilisummaa Oromoo waliin qabatee jirkanaan arga'e. Amma ammoo wanni jira tokko jira sunini nyaaphii silaayyuu yeroo kamiyyuu waraan kana
kallatti kamiin dadhabsiisaadha. Akkuma kallatti kamiin dadhabsiisaadhu karoor dadhabsiisuufillee akkas filachuu jira. Waan ji darbee ji duraa heetta'e nami cuftii waliin beekaa Oromiyaan lafoof xiyyaaran aleelamuu jirti. Agarraatiyyuu bakki darbee dirooniin guyyaa guyyaan irbuu jira. Gartee lol jajjabaa kallatti maraan itti saaqee waraani kun injifatee har'aayyuu injifatee irraanee jira. Osoo inni imala isaa danquuf xiyyaar kun Turkii eessaa itti ergifatee gaffidu waraani bilisummaa Oromoo kilaashum qabuun irraanee argamuu jira jechuudha. Kanammoo gam lolaatiin abdii kutatee jira. Sakattaa yeroo 3 fi sakattaa jibbaataa duul waraan bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu jedhee labsatee jira. Itti milkoomne milkaa'in dadhabuu isaa irraa haka'een ammoo karaa ololaanii waraan bilisummaa Oromoo akka cabsuu danda'anitti yaalii akkasii godhuu jiranii jechuudha. Waraani bilisummaa Oromoo akeekaaf kaayoo qabsaa'uu fi jirqabaa waraan ololaan ijaarameeniti waraana kaayoo dhiigaaf lafee jaallan kaleessatiin ijaaramee ololii waraan bilisummaa Oromoo cabsuu hin danda'u jechuudha. Abbaan barbaade diin keessoo taate diinii alaa qabsoo bilisummaa Oromoo arcabsee sadarkaa dhabamaa tochaa jedhanii yaaduun oobjuu taate hafti jechuudha. Qabsoon bilisummaa Oromoo yeroo meeqallee cabxee kaatee jiraattee har'aa akka urjii iftee argamuu jirtu waan taateef in cabsinaadhani sadarkaa kanaatti yaaduun oobjuu warraa taate hafti. Ammoo wanni jira kallattii kamiiniyyuu ummati Oromoo waraan isaa bir dhaabbatee jajjabeessee tokkummaan akkum kaleessaa akka inni qabsoon kun daran galmisaa ga'uuf qarqar qofaan nu hafe akka goola bitti goon osoo asiifachii waliin qoodin osoo gargariin hiramin osoo waraan kan adda addaatti ilaalini tokko ta'ee galmisaa dhaqqabuu qaba. Waraan kan jajjabeessuu qaba. Waraani heennalleen ammoo ala olol nyaaphaa akeek nyaaphii barbaadisuun guutuuf hin qabnu jechuudha. Nyaaphii waraan bilisummaa Oromoo akkuma humnaan lolaan dadhabee ololaan diigumsa jidduu godhu barbaada. Yaaliin taasisuu jiranillee keessaaf alaan kanuma. Yaalii kanammoo dammaqichaan dur dhaabbachuu qaba. Nami kamiyyuu olol tokkoon ololii lol cabsuu hin danda'u. Loli ammoo olol cabsuu danda'a. Gartee ag barbaadanillee ololaniiti ololli warraa lol kan cabsuu hin danda'u lolumaan irraantee argamu. Olol ka cabsituuni akka warraaqsi jedhuutti akka kaayoon barbaaddu gaaf deemte ololaaf gurrin kennitu kaayoo kaayeffattee baasuun qofaa fi hojitante callaa bakka kennite. Gaaf ammoo gara ololaa gurqeessite ololiin laafinni si jidduu dhaluu danda'a, gungummi si jidduu dhaluu danda'a, ami si jidduu dhaluu danda'a, muffi si jidduu dhaluu danda'a. Kanaafiyyuu ololaa gurra ergisuun qabu akkum kaleessaa eerafseer qabaa, kaayoo baheef qabaa, eerafseer kalee jalaa baheen taliigamee waan jira. Yoo rakkoon jiraattee iyyuu rakkoo isaa wal gaafatee keessan furatee fakkeenya waan itti abbaan barbaadelleen yoo barbaadeyyuu hoogganaan kaayoo kanaa badii balleessee yoo ta'e eerafseer ittiin gaafatam qaba. Kahalee kaayoo irraatti hundeeffam, kahalee kaayoo irraa bu'uureeffam. Eenyulleen eerafseeraa oliiniti. Kanaafiyyuu hundinuu akeekaaf kaayoo isaa jalaan mata qabatee akka kaayoon jettuu fi akka barbaadamsunii deemuu qabaa. Uummati Oromoo ammoo kan jidduutti dammaqichaan silaayyuu qabsoo Oromoo nyaaphi cabsuuf takka buleen beeku taa'ee dammaqichaan laaluu qabaa. Uummati Oromoo har'a hedduun namaallee walgarree jirraa akkaataa namni itti nama hubatullee akkaataa itti wal hubatanillee akkaataa qabsoo kan itti hubataniyyuu hedduu teennee wal arguu jirra. Gartee aalam yoo tan waan ololaa nyaaphii oofu jiruun jidduutti waan hedduu arguu jirra. Rakkoon feetillee jaarmiyaa qabsoollee keessa yoo dhalattee uummata Oromoollee keessa yoo dhalattee wanni nyaapha galchee fi wanni oowwisuuf afarsuuf hin jirtu. Silaa abbaan danda'u qaawa waraan isaa jechuun isaaf salphinna. Waraan bilisummaa Oromoo jidduutti qaawan dhalachuun yookaan waraani bilisummaa Oromoo kun akka nyaaphii barbaadsuunitti cabuun Oromoof salphinna. Waraan bilisummaa Oromoo caboson taatinu Oromootu cabee jechuudha. Oromoon akkasitti hubachuu qaba. Waraan bilisummaa Oromoo addaan laaluun qabu. Gartee kaan garas hidhee laaluun qabu. Yoo abbaan fedhe badii qabaat waraani bilisummaa Oromoo zoonii fedhee wayak ha zoonii fedhee waqajeelchi isaaf ilmaan isaati kamiyyuu warri isaaf qix wareegam qaqqaalii kaffaluu jiru waan taateef ir dhaabbatee isaniin akkas godhuu jirtan nuusirraa
wanni adeemsi keessan sirriinit nu qajeeluu danda'u qabdan isan irreheen yoo isan irree ol buuftan ammoo nu irree ta'uu hin dandeenyu. Oromoon akka sabaa kabajamuu hin dandeenyu. Of kabaja nu kabachiisa jedhee waraan isaa kallattii maraa gorfachuu itti akeekuu danda'u qaba. Baanii wal salphisuu fi wal diqqeessuu, wal arrabsuu, nyaaphaa fi qaawwa saaquu hedduun kennu namteettee gaafa ilaaltu namatti qaawwa qabsoo kanaa cufaa jettuutti armaddi ololaa ta'ee argamuu jira. Nu diinaaf madda ololaa ta'uu hin qabnu. Olol diini saaqeyyuu dur dhaabbannee goggossinee yoo waan dhugaan laf jiraatti taateyyuu diinaaf karaa isaan dhugaa jechuu hin qabnu bara. Dhuga sun keessoo kenna sirreessinee gaqqabnee nyaapha kenna gara gubuu qabnaa malee sadarkaa addunyaan gurqeessitee waraan bilisummaa Oromoo dhageettutti sadarkaa Oromoon maan ergaettee addunyaan u caqasuu jirtutti Oromoon deebisee ofii wal diqqeessu kutaa gandaan wal qoodu waan yartu kalee abbootiin kennuun dhaalchisin waan kalee jaallan gaafa gammoojjii shinnigaatti tokkummaaf jecha walirraa toreegaman yoo gandummaaf gosummaan adda ba'uu danda'an amantiin adda ba'uu danda'an taate warsun keessaa namni lubbuun jiraatu nuuf jiraatu warri sabab gandaa sabab gosaa sabab amantii gargar hin baanu nu oromummaa qofaaf yoo jiraannellee waliin yoo doonellee waliin jettee hoogganooti qabsoo sun gaafas sabab tokkummaatiif raate tokkummaa gaafas warri sun itti dhabam tokkummaa gaafta addeessa birruufan qalma amantii islaamaa kiristaanaa sheekotaa fi warra amantii cufaa walti yaamte qalma Oromoo malee wanni amantii wal qoonnee alkoolii nu lagachiisan jirtettee qalmi tokkirraa nyaachifti sun dagate dhalooti irraa gandummaaf gosummaa naannummaa naannessuun qabu nu sadarkaa gondummaa gosummaaf naannummaa Oromoon itti naannessirri hin jirru Oromoon ofii isaatiiniti addunyaa fi sabooti biraatu Oromoo akkasiitti eegutti hin jira waan taateef wal diqqeessuu wal arrabsuu diinaaf karaa saaquu abbaan barbaadee olii wajjechuu barbaada abbaan barbaadee rakkoo qabaat karaa keessatiin furachuu uummati Oromootiyyuu waan kan irraa dhaabbatee yoo danda'a yoo inni kun sirriiniti jiraat qajeelchuu qabaa malee aal kanaatti hirmaatee qaawa qabsaa'oti jidduu dhalchuun qabuu jechuu barbaadetti waan hedduu waan arguu jirruuf madda ololaa karaa fuul miidiyaa adda addaatiin waan arguu jirruuf wanni sun akka kiyyaatti na baay'ee dubbachuu baadhuyyuu arraa carra kanaaf fayyadamee dubbadhee isaniin ga'uu barbaada waan kan adara dhiigi jaallanii kaayoo haleessaa yaadachaa arsa darka qabsoon Oromoo irgeertaa yaadachaa karaa fuul duraan nuuf galme keenya ka fuul duraa ilaalaa yaadaa irreen Oromoo yooraani hullaafat maan ta'edhani herregaa akkasiitti waan kan nurraa dhaabaa jechuu barbaade warri waan kanaatti hirmaatan uummati Oromoo haa ta'u deeggartooti qabsoo bilisummaa Oromoo waraani bilisummaa Oromoo kallattii marjirtan martinu keessumaa waraani bilisummaa Oromoo akkaataa ittiin bultan qabdanii eeraf seernamiyyuu akkuma itti baratee bahee akkaataa ittiin bulu waan qabuufi wanni bahee nam dubbachiisa wanni bahee akkas nam gocha tokkolleen hin jirtu jechuudha namni kamiyyuu qaawa qabsoo dhiigaaf lafe jaallanii ha guyyaa guyyaatti biraarca'uu jirtu eegi agar dhaatti jechuudha agar guyyaa dhaatti lubbu jaallan agamii ba'uu jira lol jajjabaa agamii Oromiyaa keessa ta'uu jira ajandaan kenna ajandaa lolaatiyyuu dhaabne amma ajandaa waan biraa jirra jechuudha kun gonkumaayyuu ta'uu hin qabu ajandaan kenna ajandum diinaa tokkoch waan dhabnu waliin dhabnu waan qabnu waliin qabnu waan balleessi waliin midhaafan kanaafiyyuu kutaaf gandaan gosaan amantiin waan akkasiirraa Oromoon fagaachuu qabaa kun toofta kalee bara Haile Sillaasee Oromoon akkamiin cabaa Oromoo akkamiin cabsaa milinikii heewwatee Oromoon cabsaa ture jechuudha milinikii toofta gar sadii heewwatee Oromoo akkamiin cabsu tokkoffaa walii isaaniitiin cabsaa jedhee toofta inni itti fayyadamee cabsaa ture aga Oromoon itti cabee agardhaa gabrummaa baachuu jirullee arguu jira eegi suni qabsoon bilisummaa Oromoo barkum 2008 maan taate cabxee seenan nami cuftiniyyuu num dhaga kunini waan gonkuma ta'uu qabuuni Oromoo yeroo cufa sadarkaa bilisummaa arga'ee cabuun qabu maaf maaf walirraa tolol maaf walirraa duul diiniin jiru diin kamiit keessa bay diinii haum xiyyaaraaf lafoon daanga Oromiyaa kallattii maraanitti marsee itti seenee guyyaa guyyaatti lubbuu qulqulloo balleessu jir kana maaniif Oromoo maaf hin dhukkub maaf hin laalle nami tokkolleen kaayoo kalee dhiigitti buusu jir kaarri irraa madaa'u jir kaarri irraa caccabu jir maaf hin laalle kanaafiyyuu uummati Oromoo habii keessa fal jirtan tokkummaa nuu jabeessa waraan kenni jidduu seentanii waan tokkummaa facaasan hojjetina
yoo dandeettan walii qabaa yoo waraani kun ka waliin dhaga'u akka nyaaphee dhisuun sadarkaa badii gubbaa jiraate akka inni hin banneef badii waraan keetii badii heetu waan taateef walii suphuyaan summiin facaasin jidduu waraan kanaatiif baa yoo ka jidduu dhuftan taate tokkummaa waraan kanaatiif koottaadhaani waraani bilisummaa Oromooleen akkasuma wal dhagaa kaayoo faheek baataniif hin dagatinaa hooggan keessan nu jechuun ABO wobooni hooggansa cimaa sadarkaa addunyaatti dhaga'amaaf beeha qabna rakkoo kamiiyyuu furachuu danda'u hawaan barbaadeeyyuu dandamachuu danda'u kalee cabiinsa gamiiyyuu dandamate as ga'ee Oromoo sadarkaa dhabamaa irraa oolchee sadarkaa qabsoon Oromoo bilisummaa qarqarirraan baat kan geessis qabna jechuudha warga'ummaa guddaa qaban akkasii qabna hawaan taateef wanni dhalateelleen kamiin yeroo isaa eeggattee furamuu dandeetti kanaafiyyuu waraani bilisummaa Oromooleen obsolii qabaadhaa walitti hin darbinaa akeek nyaaphaa sun hin guutina uummati Oromoo habii keessa falaalleen akkasitti waraan kan tokkummaa isaa jabeessa waraani gargaarsa keessan fedhaa yeroo lolaati ba'ee Finfinnee handhuurmi isaa marsee jira aalola tuuti waan dandeettuun abbaan dandeetti rasaas tokko yoo ta'e gargaarii waraan kan tokkummaa isaatiif hojjedhii tokkummaa kennaaf hojjedhaa maqaa waraan kanaa dayeeffattanii waliin qoodinaa waliin cabsinaa jechoota maamtu waliin hin jedhinaa Oromoof salphinnaa jechuu barbaade. Haye jaalgalma guddoo ulfaadhu waan si gaafachuu barbaadne asirratti waan ajandaa ta'e sana inuu ibsiteetta baay'een isaanii akka isaan hubatanii abdiin qabaa sirraati. Maal jenna wanta ajandaa sirratti tokko ajandaa fidee warreen sun immoo ajandaa sana jala fiiganii faca'anii kan tokkummaa waraana uummata gidduu jiru kana waraana uummata gidduu jiru kana gargar fageessuudhaaf hojii isaan hojjetan irraa hedduu dubbatteetta sana asumaan gaaffiin keessan sinii deebi'eera jedhee amanaa asii baay'ee marraa hubattu waa baay'ee nuu kaastettaa jaalgalmoo guddoo ulfaadhu gaaffiin keenya aanu waraanni bilisummaa Oromoo irraa maal fedha? Waraanni bilisummaa Oromoo irraa maal fedha? Oromoon immoo sabni kun immoo waraana kanarraa maal fedha? Ammoo akka isin saba kana eegdanitti jirra moo akkamitti jirra? Gama tokkummaatiin osoo kana gadi fageessiteera nuu deebite sababiin isaayyuu ajandaa garaagaraatiin yeroo baay'ee bittinneeffama. Wanni xiqqoo sana fidanii miidiyaa kanarra facaasu wanni xiqqoo sana keessumattuu waan duubatti ta'ee ture kan ji'a meeqaa booda ta'e iccitii dabarsanii asirratti fidaniitu olola guddaa banu as gidduu irratti lolli dhufaa. Sana gidduu irratti dhuguma immoo akkuma isaan ajandaa kana fidan dhuguma tokkummaa Oromoo irratti gufuun ta'u inni isaan as keessatti ololan inni isaan waan adda addaa fidanii uummata gidduutti facaasanii inni sun immoo hagam akka gufuu qabsoo kanarratti qabu irraa ibsa akka nuu gootu barbaanna jaalgalmoo. Ayyee waraani bilisummaa Oromoo uummata Oromoo irraa maan fedhaa Oromoon ammoo waraan bilisummaa irraa Oromoo irraa maan feetii gaafii jedhuufi uummati Oromoo waraan bilisummaa Oromoo irraa bilisummaa walabummaa irree gaachan isaa ta'uu irraa barbaada. Akka waraani bilisummaa Oromoo gaafii uummati Oromoo dheebotee qa'ee isaa irratti jeefamuu jiru gaafii abbaa biyyummaa hawwaggooti dheeraaf gaafachuu jiru karaa waraan bilisummaa Oromootiin karaa ilmaan isaatiin akkisiin deebituuf barbaada. Waraani bilisummaa Oromoo ammoo uummata Oromoo irraa maan fedhaa haedhu waraani bilisummaa Oromoo irraa gargaarsi fedha deeggarsi fedha tokkummaa Oromoo fedha. Gargaarsi tokkummaa caalee gan jirtu. Waraan bilisummaa Oromoo maallaqaaf deeggaruu wa tokko taate garuu ka tokkummaa Oromoo waraan bilisummaa Oromootiif caalan jirtu. Osoo Oromoon tokko ta'e waraani bilisummaa Oromoo aganayyuu agi tarkaanfat kan caalayyuu tarkaanfatee galmisaa dhaqqabtu. Gufuu waraani uummati Oromoo wal qooduuf danqaa karaa keessatiif karaa alaatiin waraan kan irratti hojjetamuuf waraani bilisummaa Oromoo aganayyuu danqamee malee osoo silaa Oromoon tokko ta'eefi waraani bilisummaa Oromoo galmisaa qaata ga'ee jechuu barbaadetti. Kanaafiyyuu uummata Oromoo wanni waraani bilisummaa Oromoo irraa barbaadu tokkummaa fi gargaarsa keessan. Qabsoon kun ilmaan keessan baatee boson jirti. Magaalaaf baadiyyaa Oromiyaa keessatti sanii loluu jirti. Diin keessan halkanii guyyaa walirra ooluu ni jirti. Kanaafiyyuu san ammoo tokkummaa qabaattanii kallattii waraani kun ittiin diin isaa injifachuu danda'u. Waraani kun gootummaa qaruuxummaa
murannoo fi cichoominni qabuuni diinirra aanee meesha duddi diinaa irraa hiikkatee har'a kan loluun jira malee gargaarsa kaan meesha biyyalaa gargaarsa addaa argateetiniti. Waan uummati Oromoo coree itti barbaadee hennuuf kasunirraa afammoo jabinnaaf gootummaa qabuun diin dur dhaabbatee kilaashii tokkottiin diishqaa hiikachaa baazuqaa irraa hiikachaa duddi diinaa irraa hidhatee har'a loluu jira jechuudha. Baay'inni meeshaa qabaannee odoo hin taatinu murannoo waraana bilisummaa Oromoo qabuutti akka diinirri injifannee sadarkaa hangeennu nu tochee. Uummati Oromoo ammoo lolee bilisummaa isaa galmaan gaachuu fi qawwee qabaachuu qabaa. Guutuun keenya tokkoon ilma Oromoo sila qawwee qabaachuu manaa qaba. Gartee yoo ta'uu baatee yoo qabaachuu baatee waraan isaa falma qabaa. Waraan isaa hidhatee socho'uu jir qabaa. Hajiruuf jireenyi isaa dhiisee isaaf qabsaa'uu jir qabu waan taateef ilmaan isaa hidhachiisuu qabaa. Keessa falaan wal ta'ee waan danda'u qabsoo bilisummaa Oromoo bir dhaabbachuu qabaa. Kaaga dafeeni ajanda guyyaa cufaa Oromoo diinumaatti ajanda nu bocaa oolaa malee takka ajanda bocne diinaa alaanne hin beenu. Guyyaa irraa karaa amantiitis gabbaan. Guyyaa irraa ebeluun akkas jedheen gabbaan. Guyyaa biraa suniin gabbaan. Guyyaa cufaayyuu akka sabi kunin tokkoomee qaama qalbii isaa qabsoo isaa hirkaa'ee jabaatee kallattii qabatee ittiin sochoone ajanda guyyaa cufu warra sammuu namaa borca'uuma fi oolan. Sabi heen ajanda uumamuuf cuf gulori'uun qaba. Yoo danda'eeyyuu ajanda diinaaf ta'uu qaba. Ajanda nyaaphii boceetti kennu gul fudhatee fiiguu odoo hin taane ofii yoo danda'e ajanda bocuu fi yoo hin dandeenye ammoo tokkochum kaayoo kaayeffatee galmi isaa sunii deemuu fi dirqamni namni cuftiru waan irraa eegamu godhuu kan danda'u qabdu. Kanaafiyyuu uummata Oromoo nu bilisummaa walabummaa heessan isan nu waliin jiraatanii jennaan isan tokko taatanii jennaan fiduun nun dhibu addaan waliin qoodinaa ammoo karaa gargaarsaa karaa diinagdee waan dandeettanii waraan bilisummaa Oromoo bir dhaabbadhaa. Waraanni bilisummaa Oromoo abdii heessanii gaachan keessanii irree heessanii akka irree heessan ta'e ammoo hojiin isanii garsiisuu jira isaniif wareegamuu jira. Kanaafiyyuu akka inni bilisummaa siifitu akka inni si walaboomsu shakkii tokkollee irraa hin qabaatinii jajjabinnaan bir dhaabbadhii akka inni galmisaa sun ga'u akka gaafii dheebotteef deebii inni sii deebis ta'ii jechuu ni barbaada. Waraanni bilisummaa Oromoo illee jabaatee gaafii uummati Oromoo waggaa dheeraaf gaafachuu jiru dheebuu uummati Oromoo bilisummaaf walabummaa isaatii qabu dheebuu uummati Oromoo Oromiyaa durii bilisaa fi bilisummaan jiraachaa ture walabummaa biyyisaa eeggatee jiraachaa ture ka gaafi jaarraa meeqaa suni har'a akka uummati Oromoo abdii sanir godhat kanaatti galmaan ga'uu yaalaa nami kamiyyuu kaayoo kanarraatti rabbiin nu haatisuutii war kaayoo uummata irraa maqee gargaggalee kaayoo ganee akeek dhaabaa ganee irraa miliqnuun taasisanii warra tokko ta'ee waan uummati Oromoo barbaadu fidu nu haatochuuti kallatti maraaniyyuu waraani bilisummaa Oromoo illee jabaadhaa uummati Oromoo illee jajjabaadhaa jechuun fedha. Ayya jalqalmoo guddoo galatoomii ifan ulaatti keessatti hunda saafuu gaaffii as keessa jiruu fi gaaffii isin qabdanillee marti as keessatti ni argama. As keessatti immoo isinii deebiira waan hedduu isaa tokkummaa Oromoo irratti gadi fageessee nu haasa'e jettaniittu. Sana immoo jalqalmoon irra guddeessite gaaffii keessan caalaatti immoo isinii hiiktee dubbatteetti asumarraa waan barattan waa hedduutu jira. Achi jalqalmoo gaaffii takkasi gaafadha. Gaaffiin sun maal seete ammaatii gaazexeessuudha yookiin immoo akka golee Oromiyaa keessa kan jiran cufayyuu ni beektaa. Dhimmi sun maal dhimma shamarran waboo irratti jechuudha. Shamarran waboo qofaatti caasaan shamarran waboof ta'u yookiin immoo gargaarsi isaaniif godhamu. Shamarran jechuun waa hedduutu barbaachisa. Waa hedduu barbaachisu keessaa mee wanni tokko kan dhimma godhate irratti hojjete hagarraatti buusii tokko buuse. Egaa shamarran ji'a keessatti yeroo tokko waan agartu qabdi. Waan agartu sana keessatti immoo hin beekna hundi keenya sana irratti immoo hagam uummanni keenya yookiin immoo warri ala jiranis warri keessa jiranis ayyootiin gurguddoon illee eessa Awurooppaa, Ameerikaa, Kanaadaa eessa kan jiraatan dhimma kanarratti hojjetanii caasaa sana bananii jiru. Dhimma rasaasa bituu yookiin dhimma qawwee bituu qofaatti. Dhimmi kun immoo dhimma shamarran qofaa fi wanni ji'a keessatti yeroo takka argan jiru wanni akka waa baay'eetu barbaachisa. Sana keessa waa baay'ee keessaa isin fedhii keessan waaltanii filannoo hedduu osoo qabdanii filannoo sana hundumaa gattanii jaalala Oromiyaa saba keessan filattaniitu. Sana keessatti immoo waanni takkallee isiniif hin hojjetama yookiin buusiin caasaan isiniif ta'u jira.
ji'a keessatti waan fedhamtu waa hedduutu jira waa hedduu sana keessa waan takka dhimmi irratti hojjetu jira waan sana isiniif qofaatti. Ayyee melaala gaafii dansaa atiin hawwii fedhii hankeetillee beekaa waan atiin har'aa asirratti akkan dubbadhuuf na gaafattee gootee fiiyyuun beekaa. Nu garuu akka shamarran waraan bilisummaa Oromootti waan addaa war jaallan dhiiratiin addaatti dhuga dubbachuuf waan nu godham tokkollee hin barbaannu. Rakkoo kamiyyuu waan sila barbaannullee waan argachuu qabnullee waan akka ati jettu kan hundaayyuu osum beennu qabsoo kanaan makamne gaafa makamnullee kan argachuu qabnaa kan ta'uu qabnaa rakkoon oda jirtu rakkoo qabsoo kamiyyuu qabsumaan irraannaa inni itti gallee malee kan filannee yookaan kun nu ta'uu qabdii jenne wanni nutti gallin jirtu. Garuu nami gaaf taa'ee yaadu ijoolleen shamarranii boson keessa rakkachuu dandeetti akkas ta'uu dandeetti waan jedha akkaataan ilaalchi nami namaa godhin jira. Ilaalcha immoo isan nu yaaddan suni jaallan qabsoo haaskee waliin jiraachuu jirrulleen jaallan dhiiraa hulleen akkasum nu yaaddi. Gartee maatii haadhaaf abbaa waan maatii heerna biraatti hin arganne jaallan qabsoo irraa argannaa jechuudha. Akkuma sana alaatti akkas teettanii nu dhiphattan kan caalayyuu warri nu dhiphata. Waan addaa keessaa shamarran Oromootiif jedhee nu ta'ulleen buusin nu buufamulleen hin jiru. Buusin buufamulleen maqaa waraan bilisummaa Oromootiin buufamaa. Yoo rasaas bituu taate rasaasiin bitamaa yoo ammoo keessatti nu godhu taate caasa dhaabatiin wanni guuram kamiyyuu shamarran qabsoo bilisummaa Oromoo kee jirtu kamiifiyyuu in oolaa jechuudha. Takka rakkattee hin beektu. Wanni uummati Oromoo gumaachu guutuuni shamarran waraan bilisummaa Oromootiif inta waan barbaachisuuf jaallan dhiiraa kan waliin jiraattu guutumaan guutuu beetti jechuudha. Nu gargaarti kanaafiyyuu wanni addaa keessaa Oromoon shamarranii fedhee yeroo namni shamarranii fedhee mibitee gumaachuun jira yeroo shamarranii fedhanii erganiin jiranii nu dhugaa dubbatan garuu waan keessatti addaa nu ergan sun hin feenu. Maan jennaan jaallan dhiiraa walumaan baane waanum warri arguu jirra rakkumnu harkaa qabdu warraallee harkaa qaba kanaafiyyuu bakki nutti hir'ateellee guutu jira waan taateef addaa shamarraniif waan jedhanii nu tolchan gartee qalbiin iyyuu nu fudhattullee nu feetullee wanni nu ta'ullee cuftinu karaa dhaabaa nu ta'a gumaachi guuram maallaqa rasaasaa guuraniyyuu yeroo hir'isanii shamarranii godhaniif hin jiru. Maan jennaan isaattu barbaachisaaf walii hubanna haadhaaf abbaa caalu walii yaannas keessatti waan taateef wanni kamiyyuu karaa jaallanii nu guutamtiisiin jechuu barbaadetti. Ati hawwii fedhii hankeen beekaa akkatiin gargaarsi shamarranii godhamu qabaa waan keessan nattaasofteellee waan qabduufi kuniin ammoo nuufi dhaabaa wanni ta'u kamiyyuu maallaqa barbaadellee haa guuramuuti gumaachi barbaada haa taasifamuuti wanni barbaaddeyyuu karaa dhaabaa nu guutamtii jechuu barbaadetti. Gumaachi uummati Oromoo godha kamiyyuu osum karaa saasatiiyyuu hir'isanii waan nu barbaachisaas keessan nu guutanii siin jechuu barbaadetti. Ahee jaalkalboo. Waan guddoo nu ibsiteettaa guddaa galatoomis siin jedha. Gaaffiin kun namoota baay'eetu waan akkasirratti hojjechuudhaaf keessaa yeroo baay'ee ijaaraniiru baay'ee keenyas immoo rakkoodha. Rakkoon keenya immoo maal seeti beektaa gaafa wanna takka arginu akkuma sibiilaatti akka ho'ine gaafa tokko immoo deebinee duubatti ni qorrina beektaa. Sababa kanaafuu keessa wal yaadachiisu immoo namoonni baay'ee wanta akkasirratti hojjechuudhaafis ijoolleen baay'een isaanii yaalanii gama kiyyaanis karaa kee yaalinaa jedhanii kanatti kennameef dhimmi suni anaaf immoo adaraa waan ta'eef sana immoo si biraan geessisuudha. Irratti immoo ijoolleen yaalanii dadhabanillee baay'ee isaaniitu waan jiraniifi walitti qabamuu diduusa jedhamu sana jechuudha. Ammoo isaan namni akkuma beektu uummanni keenya yeroo takka takkatti takka ho'e yookiin immoo fedhiidhaan keessa galee boodatti duuba deebi'a. Sun waan jirtuuf maybe karaasii waan hundarraa ifa yoo nu goote kun akka ammaatti isaanii fi galeeraa isaan hubataniiru jedhee namana ammoo guddoo galatoomis siin jedha. Dhaamsati jarreen ala jiraatanis keessa jiraatanis deeggarsa keessatti maal seete? Deeggaraa fi waraanaan tokko miti deeggaraan hin deeggara waraanni qofa. Ammoo deeggarsa keessa ta'anii deeggaraa ta'anii jaarmee kamiyyuu haa ta'an Ameerikaa Awurooppaa haa ta'an eessaa jiraatanii baay'een isaanii guddoon isaanii ni beekna wal beekna jechuudha. Maali hoogganaa ta'uu barbaadu? Hoogganaa ta'uu yeroo si jedhu waan waboon keessa oole yookiin waan waboon ta'e waan taate mara ajandaa hundumaa guuruudhaaf yookiin waan takka baruudhaaf baay'ee tokko beekuu qabna
yerootti beekuu qabna jedhu beektaa. Ajandaa sana nuyi beekuu qabna yoo kun asitti wareegame ta'e sun maaliif wareegame yookiin immoo kun maaliif akkas ta'e sana beekuu barbaadna jedhanii yeroo isaan itti wal muggisan yookiin immoo yoo isaan itti wal falmanii falmii guddaa taasisanii immoo yeroo garee keessattis ta'essa keessatti illee lolli akka ta'u lolli yerootti dhufu jira. Maaliif iccitiidha. Wanni iccitii qabachuu fi wanni bakkeetti bahu hundi bakkeetti hin bahu wanni baay'eetu immoo keessatti qabatanii jiraatu wanta baay'ee wanni uummanni kun hin agarre kan rabbiif isin qofti beektan hunda isaa dandeessanii duubatti qabatanii jirtu. Ammoo deeggaraan tokko akkamiin iccitii waraana keessa jiru inni ajajaa ta'uu barbaada yookiin ajajaa akka ajajaatti waa hedduu sana beekee hojjechuuf itti kaayeffatame akkamiin ibsitame baay'een isaanii akkasidha. Waraana deeggaruun jaalalaan yookiin immoo tokkummaadha Oromiyaa fi Oromoofidha. Waan deeggaram waanni sun malee waraanni sun illee waan deeggaram ofiisaa xuffate yookiin immoo ofiisaa xuffate yookiin ofiisaa nyaate mana ho'aa yookiin lafa ho'aa keessa rafamti jechuudha. Qorra keessa agaa boraafateetu kan inni saba isaatiif lolu waan achirraa dhufu immoo waan achirraa galmeessu immoo ittumaan qawwee rasaa sabisaa akkumatti jettedha yoo tole argate nyaate dheebe hagabuusa hunda owwaaleera. Garuu immoo as ta'anii yeroo baay'ee kan rakkoo guddaa qabanii warra as ta'anii deeggaranii keessattuu warra deeggaranii ammoo ajajaa ta'uu barbaadanii hoo barbaadan miidiyaa kanarratti akka barbaadan dubbatan yoo barbaadan waa barbaadan jedhanii godhu. Sanaaf baay'een isaanii jalatti hordofaa jiru baay'een isaanii sheerii kan godhan beeka. So asirraan immoo eenyuma jalayyuu hin gaa waan ta'eef waan viidiyoon kun mi'a asirratti ifa godhiif warreen akkasitti ajandaa barbaadan warreen akkasitti ajajaa ta'uu barbaadan warreen akkasitti immoo waan duuba jirtu sana baruu barbaadan waan isin hojjettan yookiin waan iccitiidha namni kam iccitii mataas akkuma jireenya dhuunfaatti hin qabate hin baasu hundayyuu so isa sana ifa godhiif miti qosheerra. Ayyee melaala waan dassaa kun yeroo tokko waanuma mul'atu waanuma argaa turreellee kan jechuuni. Warraaqsi tokko qaamisoo hooggan qabaa qabsoon bilisummaa Oromoo qaama hoogganamuu ni jirti qabdi. Abaa'oo woboon hoogganamuu jirti. Qabsoo kan keessatti icciitiin miseensota waraan bilisummaa Oromoo irraayyuu godhamin jira. Uummata Oromoo bal'aaniti. Gartee waan uummata Oromoo laallata yeroon baaniif sirraa kennan yeroon baaniitti dubbatanin jirti. Kasuniin alaa immoo icciitii heessoo waraanaa nuu cobsuu qabdanii akkas maaniif hin taane akkasti ta'uu qabaa wanni jedhamu hin jirtu. Yoo akka eerabseerri dhaabbii kun ittiin bultuu taate miseensi waraanatiiyyuu wanni inni hin dhageenye wanni inni dhaga'uu hin qabne dhimmisa ilaallataan alaatti wanni inni dhaga'uu hin qabne hin jirti jechuudha. Icciitii jechuun waan jabdu icciitiin sadarkaa namtokkeetiniti icciitiin sadarkaa biyyaa immoo icciitii baay'ee eegamuu qabdi. Icciitii waraan bilisummaa Oromoo jechuun icciitii saba Oromootii fi icciitii biyya Oromiyaa jechuudha. Icciitii kana immoo akka salphaatti namni hundi dhaga'u keessa waraan kanaa namni hundi beeku yookaan wanni keessoo alaatti faca'uun dirqamaaniti jechuudha. Yoo waan baasanii himuun barbaachisaa taate dhaabdinuu qabsoo kan hoogganuu jirtu akkaataa isin barbaachiftuun yoo ibsi baate yoo baate sagalee henniti goote ibsuu fi dandeetti uummata kana akkaataa inni itti deemu yeroo ammoo godhuu jiraman hoogganooti hen baatee haasa'uu jirti karaa ibsaatiin ammoo guyyaa barreeffamaan barreessitee haala uummati Oromoo itti deemu qabu akkaataa qabsoon kun itti socho'uu jirtu guutuu uummataa ibsuu fi jiranii jechuudha. Kanaafiyyuu qabsoon qaama hoogganamtuun qabdi. Uummati Oromoo qabsoo isaa kan waraanni bilisummaa Oromoo geggeessuu jiru gargaaruun dirqamisaa malee jaalalaaniti yoo dhuga dubbatan. Wanni amma waraan bilisummaa Oromooti akkan godhuu qabaa jedhanii hin jirtu. Maan jennaan namni waraan bilisummaa Oromoo gargaar akka of gargaaretti yaaduu qabaa malee akka nam biraati otochuu jiruutti yaaduu hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo arboson kee jiraaf malee osoo bakkinni taa'u kan taa'u jiraate namum warboson kee jir gargaaruu danda'u jechuudha. Akkuma isaa hojjetee hojiin gargaaruu danda'a, akkuma isaa maallaqaan gargaaruu danda'a, akkuma isaa yaadan gargaaruu danda'a. Kanaafiyyuu akka nam gargaaretti yookaan waan kan kee beekuu qabaa, icciitii qabsoo beekuu qabaa, agii Oromoon icciitii qabsoo beekuu qabullee hin jirti. Icciitiin ammoo nyaaphii qabsoo bilisummaa Oromoo keessa falaa waan jiruufi icciitiin eegamtu guddootu jira jechuudha. Kan gartee gamundaattu ba'uun hin feesine. Kanaafiyyuu uummati Oromoo wanni inni waraan bilisummaa Oromoo icciitii heessoo keessanii beekuu qabnaa jedhee dhiphisuufillee hin jiraatu. Jiraachuullee hin qabu. Icciitiin uummata Oromooti ibsamuu qabdu. Qabsoon kasaa waan taateef wanni dhokatan jirtu. Dirqaminum ibsamtiif. Kasuniin alaa ammoo waan
yeroo gari waan nama arsafaa wareegam jaallanii fa beeku fedhan gartee ebeluun jira jedhanii nam gaafatan ebeluun injiraa gaafatettuun ees jira bakka kam jira yoo fakkeenya injiruu yoo atetteen akkamii wareegamee eessa wareegamee diqqum namni rasaasan dhaysuun iyyuu diin keessaa eenyu jedhe sin gaafanna gartee sadarkaa sunii deemaa jechuudha nami kanaafiyyuu wanni gari hin feesistu waan gari gaafillee nam dhiphisuun hin feesistu qabsoon kasaa waan ta'eef ammoo wanni Oromoon beeku qabin jirti qabsoo kan keessatti icciitiin inni qoodachuu qabin jirti waraani kulleen waan cufaa yoo dhoffate fakkeenya rakkinni qabu yoo uummata Oromoo dhoffate qaamii alaa dhufee guutuuf dhibiin hin jiru rakkinni keessoo isaa ka furmaatitti dhabeellee yoo uummata Oromootiin hin gaane qaamii sadaffaan dhufee uummata Oromootiif waraan bilisummaa Oromoo jidduu taa'ee rakkoo isaa furuuf hin jiru icciitiin waraani bilisummaa Oromoo itti machuu qab hin jiru garuu uummati Oromoo dirqam cufa beekuu qabaadhanii ajandaa borcanii waan hin ta'an guldeemuu hin qabanii jechuudha. Wanni ibsamuu fi qabdiin jirti, wanni namaan ibsamni hin jirti, waraan keessanii lakkasiitti hin dhiphisinaa, wanni keessoo qabsoo ammoo cuftii qabsoon akkaatatti deemtu qabdi, akkaatatti furamtuu hin qabdi. Wanni dhalata kamiiyyuu jechuun sababa malee wanni dhalatan jirtu. Wanni ammoo hin furamne lafirraa tafa tokkollee hin jirtu. Warraaqsi waan cidhi taate guyyaa tokkoon galma ga'uuniti. Daandiin warraaqsaa daandiin qabsootu jajalla jallinnaaf dhiphin waan hagamkee baate galmi isaa dhaqqabdu waan taateef itti dhiphachuulleen ittiin wal qoodulleen ittiin ololuulleen hin feesistu jechuudha. Wanni furmaati hin arganne hin jiru waan taateef cuftinuu hin furamti. Icciitii keessollee akkas beekuu qabnaa akkas godhuu qabnaa. Jettanii waraan bilisummaa Oromoo hin dhiphisinaa jechuu barbaadu. Wanni isaniif ifamuu qabu dirqam isaniif ifamti. Qabsoo waan taateef isaniin alaatti wanni ta'uu danda'u hin jiru. Rakkoon kamillee waraan keessa yoo jiraate isaniif inuma ibsamti guyyaa isaa eeggate. Icciitii ati guyyaa isaa eeggatte namaaf baasu jiru. Icciitii ammoo ati osoo hin baasin turtuu jiru. Kanaafiyyuu waraan bilisummaa Oromoo waan icciitii keessoo irraatti dhiphisuu hin qabanii jechuu fedhe melaal. Ayah jaarfama guddoo galatoomi asirratti ibsa guddaa ibsiteetta amma warreen as keessatti baay'een keessanii inni kun eessatti akkas ta'e inni kun maaliif akkas ta'e kana nuu gaafadhume kana quba qabdaa sun maaliif inni jedhamu suni wanti boo yeroo isaa deeggateen baa akkuma irraa hubattu waa baay'ee irraa hubattu waa baay'ee simmoorraa dhageessanii jirtu jedheen yaada jaalgal mogaafii akkasii gaafadha shamarran tokko yookiin shamarran tokko qabsoo isheen Oromoo keessatti gahee isheen qabdu inni guddaan maalidha? Yookiin shamarrani bakka shamarran hin jirre sana keessatti bilisummaan jira yookiin qabsoon sun hin bareedaa jettee ibsita. Mee akkamiin ibsita? Ati shamarran hedduutu qabsoo keessa jira. Shamarran hedduutis qawwee kaasee jira. Ammoo hedduutis qawwee kaasuufis jira. Warra kaasuufitti deemu sanas immoo murannoon isaanii maal akka ta'e asumarraan qeerroollee qabachuudhaaf gama sanatti socho'uuf deemu. Murannoon dursa godhuu sana keessatti daandiin ilaalee irra deemuu qabu sana keessatti ifanuu godhume. Shamarran immoo gaheen isheen guddaan maalidha qabsoo keessatti? Maalirratti qabsaa'uu qabdi? Ammoo gahee isheen achi keessatti raawwattuu fi hagam immoo akka isheen qabsoo keessatti barbaachisaa taate. Ayyee waan dansaa shamarranii qabsoo keessa gahee qabdii yoo jette bakki qabsoon shamarran keessa hin jirreeyyuu fiixa bahuu hin danda'u jedhanii akka hiyyaatti. Maan jennaani qabsoo tana kan itti dhaluu jirtu shamarran gartee awwan ilmaan isii dhuftee qabsaa'uu jirtu kana shamarran jechuun haadha Oromooti obboleeyyanii waan hunda Oromooti jechuudha. Kanaafiyyuu bakki shamarran hin jirreeyyuu hin tolu yoo dubbatan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ammoo gahee guddaa qabde ka gootota biyyaaf wareegaman gumaachuu jirtuyyuu shamarran jechuudha. Ofiillee gumaachitee ofiillee hidhattee loltee biyyisii bilis baasullee keessatti gahee guddaa qabdi dirqamaallee qabdi jechuudha. Jaalal qofa don taane dirqama hidhachuu qabdi dirqama qabsaa'uu qabdi. Qabsoo yoo karaa tokkoon ta'uu dhiisteyyuu karaa hundaan qabsaa'ullee jirti karaa dandeettuun qabsaa'ullee jirti ammoo shamarran qabsoo irraa qoodu fudhachuun qabsoo kan infiniinsaa galmi geessisaa jechuudha. Dhugumaaniyyuu gargaarsi shamarranii qabsoo Oromoo irraatti barduri baay'inaan hin jirulleedhama garuu hidhattee bosonaa galtu baay'eetu jira. Ka bihee safalaa akkas deeggartuutti guddoo hin jirree malee akka seena darbirraa dhagaa dhufneelletti bara kunoo shiftaa bara Ile Sillaasee bara gaaf siyaat barreeffaa
barsuni yu hase shamarran qabsoo bilisummaa Oromoo hankee jirtu shamarran fincilsuun kee jirtu jaarolee arra jiranirra wanni dhagaa dhumnin jirti jechuudha. Shamarran qoodii isiin qabsoo irraa qabdu qoodolaana yoo hojjatteellee dhiircaal hojjechuu dandeetti yoo dhuga dubbanne. Shamarran ta'ee shamarran jajuuf odoo hin taane murannoollee qabdi waan hin godhaallee hin goote akka gootullee ittaman waan taateef yoo nami hojjachiisee yoo irraatti hirmaattee wanni jira tokko hawaasa keenya keessatti akka gartee saalii garaagarummaa qabu tokkotti nami hubata. Kaan dhiir ta'ee dhiirti jaba taate dhiirti gooti taate shamarran waan ta'eef waan dhiirti hojjechuu dandeetsuun akka hin dandeenyetti ilaalchi namoota hedduu akkasii qabatanii jira. Garuu nu garaagarummaa saalaa qabnaa malee garaagarummaa qalbii garaagarummaa waaqii uumaa saal qofa adda waan taateef dhiiran qixu waan hundaayyuu nuu kenne jechuudha. Waan dhiirti hojjechuu dandeettu kamiyyuu hojjechuu dandeenya ilaalcha warri ilaalcha akkasitti hawaasii akkasitti namni yaaduuf suniin of qabatanii waan cufaa godhuu hin dandeenyetti of herreganii illee hin jirtu. Wanni ulfaattuun kamiyyuu hin jirtu namni kamiyyuu hin danda'etti seenaa waan hin danda'etti in hojjetta in gootaa jechuudha. Kanaafiyyuu shamarranii yoo hojjette qabsoo bilisummaa Oromootiif bu'aa guddaa qabdi. Isi maleellee qabsoon galmin geettu dhiirti obboleeyyan kennaa dhiirti abbootii heennaa gargaarsi shamarranii barbaaddi. Bakki shamarran itti barbaachiftu baay'eetu jira. Qabsoo Oromoo keessatti warra Eertiraa moo warra wayyaanee kan sadarkaa bilisummaa warraati waan hedduu shamarran seena qabsoo irraa yoo dhageette ka hojjeti shamarranii jechuudha. Kanaafiyyuu shamarran waraanaa gubbaa qofaatti nitiyyuu bakka jirtuutti ga'eef dandeettii beekumsi qabduun qabsoo bilisummaa Oromootiif yoo hojjette qoodu guddaa taphachuu dandeettii jechuudha. Kanaafiyyuu shamarranii ilaalchi namootii isanii qaban ilaalchi dhiirti akkasii jedhu sammuu keessaa baasuu danda'u qabda. Akka namummaatti yaaduu qabdii malee dhiir shamarranitti qar addoof baasuu hin qabdu. Dhiiraaf shamarran yoo taate saal waaqii uume sun garaagarummaa uuman waan taateef garaagarummaa uumaa acha keettee agmata keetitti ammoo waan dhiiran qixa hojjechuu dandeetta kamiyyuu hojjechuu qabda. Isan ammoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti shamarran hin barbaachiftanii aawwan keen hin barbaachiftanii qarreen biyyeessaa kabiyyalaa kamiyyuu gargaarsiisan qoodiisan qabsoo bilisummaa Oromootiif gootan guddaa yoo bir dhaabbattan daran ammoo akka waraani kun jabaatu shamarran haadha waraan kanaa obboleetti waraan kanaa aamilee waraan kanaa gartee waan hedduu dandeettii jechuudha. Yoo miidhallee taate shamarran Oromoo harda miidhanamtuun erga'uu jiru shamarran Oromooti gartee ka dhiibban daanga darbaa karaa nyaaphatiin irraa ga'uu jiru shamarran Oromooti. Aawwan Oromooti haadha Oromooti ilma ulfaa baattee man waliin gubachuu jirti. Daa'imisii harkaa baattee man waliin gubachuu jirti. Akka horii qalamuu jirti gudeedamuu jirti. Ulfi gara keessa dhiitanii ilme dhaluu dhoowwan irraa baasuuf jiran. Miidhanii shamarran Oromoo ga'uu jirtu daangaan qabdu. Gabrummaalleen akkasuma ireen addunuu hin baasen dhiiraaf shamarranitti addunuu hin baamne. Akka sabaa gabroom akka sabaa bilisoom. Kanaafiyyuu wanni shamarranii dhiira jennin jirtu qabsoo Oromoo irraatti nuun lachinuu qixa bakka jirtanii jajjabaadhaa qeerroon qarreen aawwan teenta biyyeessaaf alaa cuftinuu jajjabaadhaa tokkummaa qabaadhaa wal jaarisuudhaatti akeekarraa melaalan wanni isiin asirraan naa dubbadhu fedheef tokko akka shamarran Oromoo walitti qabamtuuf barbaaddi. Yoo iciiti keessoo isiin waliin dubbanna siitti gartee gabbaasne dubbanne akka shamarran Oromoo walitti qabamtee gargaarsa waraan kan bir dhaabatu akkisiin shamarran qabsoo bilisummaa Oromoo kee jirtu kan ilaaltee jajjabaatu akkisiin qabsoo Oromoo irraatti hirmaattu barbaaddi jechuudha. Isa warri qabsoo bilisummaa Oromoo irraatti karaa dandeettan hundaan hirmaachuu jirtan hedduu. Qabsoo bilisummaa Oromoo dirqam hidhannoo qofaan hin geggeeffamtu hidhannoo qofaan qabsaa'ee namni siin jedhin jiru. Garuu man kan keteette ga'ee natu godhuu dandeettu guddaa. Yoo dandeetti yaadan gargaartaa yoo maallaqa qabaatte maallaqaan gargaartaa. Yoo yaad qabaatti yaadan gumaachita qabsoo bilisummaa Oromoo karaa hundaaniyyuu hojjechuu dandeetta jechuudha. Kanaafiyyuu jajjabaadhaa, wal ijaaraa, waliin buusinaa, waliin diqqeessinaa isan dhiiraa gadiiniti waan dhiirti Oromoo hojjetti shamarran Oromoo hojjechuu dandeetti yoo jajjabaattanii ilaalcha kan keessaa balleessanii sun caala hojjechuu dandeetta waan taateef akkasitti of ilaalinaa jajjabaadhaa.
qoodii qabsoo Oromoo irraa shamarran Oromoo qabdu guddaa warra fakkeenya halee nuu ta'an laaluu dandeenya warri kaani dhiiga lafee itti buusee irraa wareegamee warri kaan kara danda'u osoo sirbu osoo kara warraaqsa sirbaatiin Oromoo dammessuu qabamee nyaaphanii jeefamee fakkeenyi shamarran kalee gootota shamarranii kalee qabsoo kanaaf jecha karaa adda addaatiin osoo qabsoo gootuu dhabamti ilaalte jabaachuu qabdaa ka warri irraa addu nu godhin qabnu dhalooti ammaan tanaa kunoo xiiqeffatee warra kalee irraa wobarate kasuun caal ta'uu danda'u qabnaa kalee gootota shamarranii hedduutti dhabne warra fakkeen nuu ta'an hedduutu jira kanuma maqaa isaanii haamne fixuu hin dandeenye haseenanarra cuftinuu warbeeku kanaafiyyuu warsuun caallee argamuu mallee kaayoo warri kalee irraa kufannu jajjabaanne dhalooti irraa galmaan ga'uu mallee ekeraa warraan irraa boqochuu qabdi shamarran Oromoo hedduun baddaaf gammoojjiin lafeen isaanii abca'ee kaawwaal argatee kaawwaal argatiin kaallaatti nyaat hedduu jira ekeraan isaanii cufti shamarran qabsoo Oromoo jiran laaltee jabaatti gaafnu ammoo kaayoo isaanii fuunee bakki isaan kufaniif sun qaawa warraa duuchinee kaayoo kanirraa jabaanne ekeraan isaanii nurraa boqotti kanaafiyyuu qoodii isan qabsoo bilisummaa Oromoo irraa qabdan guddaa waan hojjechuu dandeettan hedduu qabdanii qabsoo Oromoo irraa duubatti hin deebina kara dandeettan hundaaniyyuu qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n hoogganamuu jirti jalaatti hiriirtanii akka shamarran Oromootti waraan bilisummaa Oromootiin maan gochuu qabna akka shamarran Oromootti qabsoo Oromoo akkamiin finiinsuu danda'u qabna jettanii wal ijaartanii akka isan waliin deemtan barbaanna jajjabaadhaa isaniin jechuu fedha. Ayya jaalgalma guddoo galatoomii ifa guddaan ulaatti taasirratti guddootti galateeffadhaa baay'een keessanis immoo warreen keessaa waliin haasofnis warreen as keessatti argamtanis asirra waa hedduu fudhattu jaalgalma waa si gaafadha waan si gaafadhu carraa kanatti fayyadamuudhaaniiti carraa kanatti fayyadamuudhaanii uummata sodaa tokko malee doroonii fuuldura dhaabbatee fuula dura dhaabbatee waraana kana filate wajjin wareegame aarsaa guddoo wajjin kaffalee waraana kana filate achi qeessaarra waan qabu qabeenyi lubbuun inni du'e du'aanis aarsaa wareegamu kaffalee kana hundumaatti citee hafuusaatii fi wannati jettee jajjabeessitu yoo jiraate as keessatti nama hedduus ilaaluu danda'a. Asiin uummata kanaaf namni si gaafachiisuu danda'a wanni keessa kee jiru ta'uu ni mala. Uummata kanaaf abdiitti laattuu fi jecha ati jettee jajjabeessitu warreen qeessaanirraa buqqaanii warreen doroonii kana fuuldura otoo sodaa tokko malee ibiddaan gubamanii waa hedduu keessa ta'anii darban kana har'ammoo waraana wadda bilisummaa horiin darbanii jiraatanii qeessaanirraa buqqaanis haga maal dhiitamanis haga maal kabalamanis haga maal immoo qeessaanirraa darbatamanis qeessaanii isarratti horanii isarratti akaakilee abaabilee baasan sanarraa akka galtutti yookiin immoo akka waan yartuu tokkotti achirraa buqqaafamanii haga darbataman sana otoo sodaa tokko malee wanna sana waraana kana filachuutiin galma kana gahanii jiru. Sanaaf abdii ati kennitu uummata sanaaf jecha ati jettu tokko sirraa dhaga'uu barbaadu hin dhaga'usi. Ammoo kanaaf abdii ati laattuu fi maali uummata kana immoo maal jetteef jajjabeessitaa? Carraa qabdu kanatti akkitti kana itti nuu fayyadamii siin jedha. Ayyee waan guddoo dansaati dhuga dubbachuu fi uummata Oromoo biyya keessatti darara karaa hedduu nyaaphan erga'u. Darara karaa biyyoota ollaa yookaan saboota ollaa Oromoo ta'aniin Oromoo erga'uu jiru. Ka sirna nam nyaata bulguu kanaani ilmaan Oromoo erga'uu jiru. Kan cufa dandamatee uummata Oromoo ardha waraan bilisummaa Oromootiin gargar baasuuf jecha qabanii manidhaa guuranii manidhaatii baasanii bineensi nyaachisuu jiran warra osoo karaa gubbaa deemuu waraan bilisummaa Oromoo biraa galteedhanii fixuu jiran warra baasanii lagaatti badii tokko malee warra konkolaataan deemu irraa buusanii sababa Oromummaatiif jecha ijjeesu Oromoo gaaf ijjeesu fedhanii maqaa waraan bilisummaa Oromoo itti maxxansan gartee waraani bilisummaa Oromoo silaayyuu Oromoon adda baasanii ilaaluuni gowwoominni isaanii ta'uyyuu ammoo gaaf Oromoo jeesu fedhammaan godhan maqaa waraan bilisummaa Oromootiin Oromoo duguugu jiran jechuudha. Dhumaatiin har'aa xiyyaaraaf lafoo Oromoo irraa ta'uu jiru kunini maqaa waraan bilisummaa Oromoo da'eeffateeti. Waraan bilisummaa Oromoo akka waraan aheeka kaayoo hin qabne akka waraan shororkeessaa akka waraan shiftaatti ilaalanii maqaa sun itti moggaasanii sabisaa ta'is deeggaruu jiru abdii kutachiisanii waraan kan irraa kutuuf jecha miidhaa sun dhaqqabsiisuu jiran.
dhugumaattiyyuu aarsan uummati Oromoo Oromiyaa keessatti waraan bilisummaa Oromoo waliin kaffaluu jiru jechi nam dhabsiisa. Osoo haadhaaf abbaa irraatti ijjeessanii man duraatti ijjeessanuu ilmi deemee waraan bilisummaa Oromoo makamuu jira. Osoo intalisiitii fi abbaman isii duraatti ijjeessanii haadhi Oromoo harka ofirraa fuutee waraan bilisummaa Oromoo nyaachisuu jira. Gartee abdii biraan qabdu. Waraanni bilisummaa Oromoo leekkis malee hin qabu. Ilmaani Oromooti sabum kan qaba. Uummati Oromoo illeen ilmaanum isaa bahee isaa falmachuu jiru waan taateef waan dhibiin qabu. Dararaa kara kamiin iyyuu isan irga'uu jir laaltanii aamileen dhabinaa. Wanni gabrummaanii daanga dabartee akkas isan gootuyyuu xumura argachuuf jirti. Aamileen dhabinaa akkuma kalee waraan keessan bireejjitanii wareegam qaalii ofii waraan keessan dhoositanii rasaasa addi keessaniif laphee keessanii dur dhaabattanii laattanii fi waraan duraattiyyuu wareegamuu jirtan wareegamii waraanni bilisummaa Oromooleen isaniif jedhee wareegam qaqqaalii baasuu jira. Kanaafiyyuu wal malee hin bareennu jechuudha. Oromoo waraan isaa malee waraanni bilisummaa Oromoo malee hin ta'uu hin bareedullee hin deemullee jechuudha. Nuun lachuu gar walirraa deemni qabna. Waraan bilisummaa Oromoo dhabam jechuun uummata Oromoo dhabam jechuudha. Gochaan Oromoo dhabamsiisuuf gochaniyyuu waraan bilisummaa Oromoo guutuu dhabamsiisuuf waraan kan laafisuu qaban. Waraan kan laafisuuf ammoo uummata Oromoo dhabamsiisuu qaban. Waan warri addi hin baane fi wanni gochaan dararaan daanga darbaa qa'ee irraa buqqa'uun xiyyaaran aleelamuun bineensaa kennamuun lubbuu jiraatti qalamuun irraa Oromoo irraa ta'uu jiru kun sababu waraan bilisummaa Oromooti jechuudha. Waraan bilisummaa Oromoo deeggartanii waraan bilisummaa Oromoo maqaa shittaatti shoror keessatti itti moggaasanii uummati isaa jalaa fixuu jiranii jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo illeen akka uummati Oromoo kun hin dhumne immoo akka taa'ee lubbuu isaa akkasitti akka baalaa itti harcaasuu jira jechuudha. Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo wal malee homan qabu wal malee illee galmin ga'u. Oromoon jalaa laafannaa waraan bilisummaa Oromoo laafatee waraanni bilisummaa Oromoo laafannaani Oromoon laafatee Oromootu cabee jechuudha. Cabiinsi heennu waliin jabinni heennallee waliin waan taateef aarsan isa waraan bilisummaa Oromoo kaffaluu jirtan jechi nam dhabsiisaa kunin ammoo gatumsa bitokko bilisummaa isaatiif kaffaluu qabu. Gatumsa bitokko of kabachiisuuf biyyisaa isaa kabachiisuuf kaffaluu qabu. Biyyoota jiraatu dhabuurraa morma hanqi akkasitti dhabdee biyya baheetii kabachiisuu qabu. Dhalooti har'aa kunin agi barbaadu dhumatee diqqaan gubbaatti tafu Oromiyaa walabaa irraatti bilisummaa isaatiin jiraachuu qabu. Har'a Oromoon akka bineensa qa'ee isaa irraatti geeffamuu jiru. Bilisummaa halee uumamaan namni mirga uumamaa haa jiraachuutu qaba. Har'a Oromoon mirga uumamaa haa jiraachuu qa'ee isaa irraatti akka bineensa qawween adamfamuu jira. Kanaafiyyuu fal biraan qabu yoo waraan kan hin jabeessin. Qa'ee irraa buqqa'uun isaa sun cufayyuu isaattu roorrodit isaattu isan hin barbaannu isan jalaatti hin bullu waraan kenna waliin wal qabannee galma barbaanne geennaa biyyi keenya goonfannaa kan didaaf nyaaphi qa'ee irraa san buqqisaa kan didaaf xiyyaaran isa naleelaa kan didaaf mandhaatii baasee san ijjeesaa abdii kutachiisu waraan kan uummata abdii kutachiisee waraan kan irraa kutuuf yeroo aleella kan uummata Oromoo irraa raawwatammoo akka waraanni bilisummaa Oromoo bu'aa tokkollee Oromoo fiduu hin dandeenye akka aleella kan irraa ittisuu hin dandeenye waraan bilisummaa Oromoo diqqeessuuf jecha waraanni bilisummaa Oromoo amma namni hedduun tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo magaal keesseenee fudhatu itti arafa magaal keesseenanii malolanii eessi deeme lolure qilleensi irraa lola gaaf boson kee taa'ee lolu boson keessaa maaf magaala gadi hin baanee namaanidha gaaf waraanni bilisummaa Oromoo wareegama akka mulfaataa fuudhee magaal gugurdaatu seenee lolu uummata walakkaa amma loltanii ees deemanii lolanii fira qillees gubbaan namaa lolanii eessan lolte yoo boson keesseetti boson keesseettaas hin jedhan yoo magaala baatee lolti magaal keessa uummata ficcisiisuuf lolteetti hin jedhan akka waraanni bilisummaa Oromoo eessan loluuf barbaadan. Wanni garii jechi nam dhabsiisti garuu kasun cuuf dabree uummata Oromoo waraan bilisummaa Oromoo waliin dhaabbachuu jiru maqaa waraan bilisummaa Oromooti akka ta'uu jiru kunin gaafinii fi aalii akka jiru kun bilisummaa Oromoo bilisummaa isaa habori mirga bilisummaa isaa gaaf deeffate waan deebituuf aafileen dhabinaa wanni isan ta'uu jirtan kamiyyuu waan gabroomsan nam tochuu akka isan qabsoo heessan irraa laaftanii duuba deebitanii akka isan waraan keessan jibbitti fayyadamee waan isan godhuu Oromoo dhabamsiisuuf hojjetamuu kanaafuu aamileen dhabinaa waraanni bilisummaa Oromoo waan barbaadaniyyuu isanitti
lubbu tokkotti qisasanii henne isan duraatti wareegama isan duraatti wareegamna kanaafiyyuu abdiin dhabinaa aamileen dhabinaa isanii jirraa ag waraani bilisummaa Oromoo tokki jiru Oromooni is biraatu taatu ag danda'urraa qolachuu jira ag danda'urraa loluu jira irraa leeluu jira injifannoo waraani bilisummaa Oromoo galmeessuu jira immoo Oromoo Oromiyaa keessa jiruuniti arra addunyaan gurritti qabdee dhageeffachuu jirti kanaafiyyuu kun cufa wareegam baasee tochuu jira haali san kee jirtan kanallee sanii hubata maqasaatiin akkan ta'uu jirtani innilleen isanii fedhee reeffi isaa ibiddaan gubamuu jira kanaafiyyuu abdiin dhabinaa haali kun cuf dabree bilisummaan isanii deebiti bilisummaa kan kee argachuuf bilisummaa barbaaddee wareegam sodaachuun hin taatu bilisummaa barbaadde taanaan wareegam isiin si gaafattu kaffaltee bilisoomtaa malee bilisummaa afaaniin fedhaa qalbii wareegam sodaachaa qaama wareegam sodaachaa hin taatu jechuudha bilisummaan aarsa gaafata aarsa bilisummaa kanaafuu bilisummaan isanii deebiti jajjabaadhaa jechuun fedha warri biyya laalleen ammoo qoodii san waraan bilisummaa gargaaruuf godhuu jirtan waan guddoo ta'uyyuu waliin facaasaa qoodinaa waraan bilisummaa Oromoo yoo san jabaattanii gargaartan jaba agardhaa kan caalasanii jaba ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu jabinni heessan kennaa uummata Oromoo habiyyi keessa rasaas jaltaa'ee bu'aa bahii dadhabbii waan agas jeetu osoo kunoo qa'ee irraa buqqifame karaa gubbaa deemu waraan bilisummaa Oromoo dabarsa kennuu jecha aarsaa ganga kaffaluu isan ammoo warri biyyalaa jirtan carra bal'aa qabdanii waraan kan gargaaruuf carra bal'aa qabdanii uummata kanaaf sagalee ta'uuf carra bal'aa qabdanii waan hedduu hojjechuu dandeettanii jechuudha. Arri dhumaatiin Oromiyaa keessatti ta'uu jiru Tigraay jila maasadii keessatti dhageetti addunyaa argattee ilii addunyaa guutuun irroolee maaniif isanii fakkaata sababii tokkummaa qaban nam tokko ta'ee iyyuuf jira Oromoon har'a ayyuu qaba jenne ayyuu baay'ee qaba beeka baay'ee qaba beekan Oromoo garuu wal qoodu wal cabsu wal diqqeessu qabsoo bilisummaa Oromoo hadhiigii qulqulloota agamiif agamirraa dhangala'uu jiru deebisee borcee kanayyuu diiguu fedhu waraan kanayyuu diiguu fedhu waliin ijaarame ta'ee addunyaa mul'ate uummata isaa kanaa sagalee ta'uu dhiisi waraanum ta'ee uummata Oromooti fedhee lafa cabsee tokko ta'ee ijaaramee hojjechuuf jiru kanayyuu diiguuf gad hojjetaa jechuudha ol deemuu dhiisee gad deemu kanaafiyyuu uummati biyyalaa jirtan tokkotaa dhiisanii irree bal'aa qabdanii jechuudha Oromoo dubbachuuf irree bal'aa qabdanii carraa ittiin sagalee addunyaa tanaa dhageessiftan qabdanii Oromoon biyya keessaa odoo ganga haphaluu jiru sodaatanii gadi hin jenne carraa akkasii wanta dhuunfaa keessanii dhimma dhuunfaa keessanii wal dhabbii dhuunfaa keessanii fixanii qabsoo bilisummaa Oromootiif uummatni isaarraa raachuu jiru kan dur dhaabbatanii dhiigi isaa gatiin dhoowwinaa jechuudha. Tokkaa sagalee ta'aa fi jajjabeessaa tokkummaa malee wanni nu baasu harka wal qabannee tokkoon ta'uu dandeenya. Akkuma duraan jennu hallan qaleessattuu dhiigaaf lafeen sararee nuu deemu waan taateef tokko ta'uu Melala ayya xumura dhiyoo waan biraa itti dabartuu qabata. Yaada kiyyaan xumuradheera jaalgalmoo ibsanuu laatti hundumaaf jalqabarraa haga dhumaatti guddoo galatoomii achirra darbee immoo yeroo kee keessaa haarsaa gootee dirree sana keessa teessee asirratti argamte nu wajjin yaada kana nu ibsuu keetii fi guddoo galatoomii siin jedha galanni kee bilisummaa haa ta'u jabaadhu nu jajjabeessee akkasumas karaa barbaaddeen nuuf jiraadhu mirgaan nuuf galii siin jedha injifadhu guddoo galatoomii. Atilleen akka shamarran jabduu Oromoo qabdu keessaa tokko taatetti har'a akka uummata Oromoo yookaan shamarran Oromooti bahee erga dabarsu
nagaafattee yeroo hankeetii yuurraa gubdee akka dhaamsa kan dabarfadhu na godhu hinti guddoo galatoomi ulfaadhii siin jedha. Uummati Oromooleen kabiyyee safalaa cuftinuu nagaa fayyanaa ta'a ulfaadhaa jajjabaadhaa toktaa waliin jirraa waliif jirraa waliin yoo banneellee bannaa yoo cabneellee waliin cabnaa yoo kaanellee waliin kaanaa waliin injifannaa wal malee uuman qabnu nu jajjabaadhaa saniin jechuu fedhe. Ayyeen guddoo ulfaadhu jaalkalmoo. Ay hagammatti dhaggeeffatanii ilaaltaniitu waa baay'ee simmoorraa barattu waa baay'ee sirraa hubattaniitu as keessatti gaaffiin keessan hundi isiniif deebi'ee jira wanni gaaffii isin na gaafattaniin olitti ifa ta'e isin bahee jira. Waan garraatti nu hordofaa turtaniif guddoo galatoomaa isiniin jedhaa sheer waliif godhaa waliif qoodaa isiniin jechuuf barbaada. Nagaan nuuf tura yeroo biraa walitti deebina leegiidha.